Yakka ajjecha haadha irratti raawwatameef murtii hidhaa umrii guutuu kennamuun himameera. Waraanicha xumuruuf kan murteessu nuyi malee Ameerikaa miti jette Iraan. Iraan misaa'ilaa humna guddaa fayyadamuuf qophii ta'uu beeksifte. Bulchiinsi Tiraamp Musliima Biraazarhuud Suudaan keessaa gara shororkeessitoota addunyaa keessatti ramaduu ibseeti jira. Kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne isinitti hima. Kan hanga isinitti hime hangafoota oduuti. Amma gara bal'ina oduu keenya isin dabarsa. Yakka ajjecha haadha irratti raawwatame murtii hidhaa umrii guutuu kennamuun himameera. Manni murtii olaanaa godina Arsii Lixaa himatamaa haadha isaa irratti yakka ajjechaa suukaneessaa raawwate hidhaa cimaa umrii guutuu akka adabe murteesseera. Murtiin kun himatamaa barsiisuu qofa osoo hin taane fakkaattota isaas akka akeekkachiisu ibsameera. Himatamaan Amaan Nabii Daaloo jedhamu seera yakkaa bara 1996 fooyya'ee bahin keewwata 539 muraa tokkoon cabsuu yakka ajjechaa raawwachuu himatameera. Akka himannaan ibsutti immoo himatamaan kun godina Arsii Lixaa aanaa Nagellee Arsii ganda qotee bulaa Maraaroo Hawwiloo bakka addaa zoonii 1 jedhamutti haadha isaa Madiinaa Jiloo jedhamtu kan ajjeese yoo ta'u, himatamaan kun asiin durallee sin ajjeesa jechuun dhaadachaa akka turee fi yeroo kanas immoo qarshii naa kennuu didde jechuun albeedhaan morma ishee muree haala suukaneessaadhaan akka ajjeese ibsameera. Erga ajjeesee booda immoo reeffa ishee akka hin mul'annetti galabaa midhaan irraa uwwisuudhaan dhoksee miliquuf yaalus eeruu hawaasaatiin hordoffii qaamolee nageenyaatiin to'atamuun himameera. Kutaan qorannoo aanaa Nagellee Arsii abbaa alangaa waliin ta'uudhaan galmee shakkamaa qorachaa erga turanii boodamoo ragaalee barbaachisu qindeessuudhaan qaama dhimmi ilaaluu fi erguun isaanii itti gaafatamaa kutaa qorannoo yakka waajjira poolisii aanaa Nagellee Arsii itti aanaa Inspektar Hussein Bushraa ibsaniiru. Manni murtii olaanaa godina Arsii Lixaa ragaalee dhiyaateen bitaa mirga ilaaluun erga qorate boodamoo himatamaan kun akka barsiisuu fakkaatu ta'isas immoo akka akeekkachiisu jechuun sagalee guutuudhaan hidhaa cimaa umrii guutuu akka adabamu murteessaniiru. Hawaasni gochii akkasii safuu hawaasaa akka cabsu hubachuudhaan namoota gochoota fakkaataa akkanaa raawwatan yookaan immoo raawwachuuf yaalan irratti eeruu kennuudhaan qaamolee nageenyaa cinaa akka dhaabbatan amanitti jiru. Waraanicha xumuruuf kan murteessu nuyi malee Ameerikaa miti jechuun deebii kenniteera. Iraan haleellaa Ameerikaa fi Israa'el yeroo itti fufe boba'aan leetira tokkollee baha giddu galeessaa irraa alatti akka hin baane akeekkachiifteera. Akeekkachiifni kun immoo kibxata kan eegdonni warraaqsaa Iraan irraa kan ka'e yoo ta'u, dubbii pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp haala waraanaa Iraan ilaalchise kennaniif deebii kennaniidha. Tiraamp Iraan ulaa boba'aa addunyaa keessaa darbu harmuus cufuu isheetiif immoo adabbii cimaa akka argattu akeekkachiisaniiru. Dubbii himaan eegdota warraaqsaa Iraan ammoo eegdonni warraaqsaa Iraan Teheraan xumura waraanaa kanaa akka murteessituuf humnoonni waraanaa Iraan bobba'uu fi nageenya naannoo eeguuf qophiidha jechuun dubbataniiru. Dubbii himaan eegdota warraaqsaa Iraan Alii Mohammad Naahi akka jedhanitti xumurrii fi egereen waraana kana humnoota Ameerikaa harka otoo hin taane harka humnoota hidhatee keenya keessa akka jiru ibsaniiru. Tiraamp sababa Iraan ulaa kana cufteef gatii boba'aa haala ta'ee hin beekamneen dabaluu fi haalli faayinaansii addunyaa jeeqamuu hordofuudhaan dubbii kana kan dubbatan ta'uu himameera. Dabalataan ammoo gareen eegdota warraaqsaa Iraan hoogganaa olaanaa haaraa Mojitaab Kaamenii waliin hiriiraa jiraachuu fi yeroo dhiyootti xumura gahuu kan hin dandeenye ta'uu erga mul'ate booda waan Ameerikaan gochuuf deemtu kan ibsaniira. Tiraamp ibsa gaazexeessotaaf kenneen Ameerikaa waraana Iraan irratti miidhaa guddaa geggeessisuuf immoo kan jedhan yoo ta'u, walitti bu'iinsi kun immoo yeroo dhiyootti xumuramuuf akka danda'u ibsaniiru. Akkamitti akka xumuramu isa jedhu irratti garuu ibsa kan hin laanne ta'uu ibsameera. Iraan misaa'ilaa humna guddaa qabu fayyadamuuf qophii ta'uu ibsite. Mootummaan Iraan waraana yeroo ammaa Israa'elii fi Ameerikaa waliin geggeeffamaa jiru keessatti misaa'ila humna guddaa qabu fayyadamuuf qophii ta'uu beeksiseeti jira. Qondaalli mootummaa Iraan akka jedhetti yeroo haleellaan mootummaa Israa'elii fi Ameerikaa irraa itti fufe kanarratti Iraan misaa'ila hardii ulfaatina guddaa qabu fayyadamuuf akka danda'u himaniiru. Misaa'illi kun immoo haleellaa balaa guddaa akka geggeessus danda'us jedhaniiti jiru. Ergaan mootummaa Iraan kana immoo dhagahame ergaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti haleellaa qilleensaa ulfaataa fudhattee booda ta'us gabaasni ni mul'isa. Haleellaan iddoowwan waraanaa fi bu'uura misaa'ilaa Iraan irratti raawwatame jedhameeti kan jiru ta'us himameeti jira.
Bulchiinsi Tiraampii Musliima Biraazilii Suudaan keessaa garee shororkeessitoota addunyaa keessatti ramadeera. Yuunaayitid Isteet Musliimota Biraazilii Suudaan garee shororkeessitoota keessatti ramaduu isaa beeksiseeti jira. Tarkaanfiin kun bulchiinsa Pireezidaantii Doonaald Tiraampii duula gareewwanii wal fakkaatoo irratti tarkaanfii fudhataa jiraachuu keessaa tokko ta'us ministeerri dhimma alaa Ameerikaa beeksiseera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa baaseen gareen kun immoo deeggarsa eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan irraa argachaa akka jiranis himeera. Waashingtan garee kana immoo yeroo ammaa kana shororkeessitoota addunyaa addatti moggaafaman keessatti kan ramadde yoo ta'u torban dhufu irraa eegalee immoo dhaabbata shororkeessummaa biyya alaa jechuudhaan akka moggaaftu ibsu Aljazeeraan gabaaseera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteet Maarko Ruubiyoo garee Musliima Biraazilii kun immoo jeequmsa to'annoo malee lammiilee nagaa irratti raawwachuun wal dhabdee Suudaan keessatti uumamu furuuf immoo tattaaffii godhamaa jiru gufachiisaa jira jechuun ibsaniiru. Akkasumas immoo maqaa dhaabbata shororkeessummaa biyya alaa argachuuf immoo kennamu kun garee kana irratti qoqqobbii dinagdee kaa'uuf kan dandeessu ta'uu namni yookaan immoo dhaabbanni kamiyyuu deeggarsa meeshaa garee kanaaf immoo kennuu seeraan akka itti gaafatamus dhaabanitti jiru. Gama biraatiin Iraan misaa'ilaa fi diroonii haaraa Israa'el irratti dhukaasuu ibsuudhaan haleellaa kanaan immoo Yerusaalem keessatti sagaleen akeekkachiisaa yeroo dhagahamus Teel Aviv keessatti immoo dho'insi dhagahameeti jira. Iraan biyyoota galoo galaanaa michuu Ameerikaadhaan kanneen akka Saudi Arabiyaa, Kuwait, Bahrain fi Yuunaayitid Arab Emireet kanneen biroofis irratti immoo dhukaasus itti fufteeti jirti. Wardiyoonni warraaqsaa Islaamaa Iraan immoo himannaa Ameerikaa sagantaa misaa'ilaa balleessaa jechuun dhiyeessitee mormuu isaanii ibsaniiti jiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachoo muuxannoo hadhaa kanaan dura kaasuu miira gara fuulduraatti Ameerikaa waliin taasifamu kamiyyuu akka hin fudhanne ibsuudhaan biyyattiin hanga barbaachisu taatetti waraana kana akka itti fuftus dubbatan. Aangawoon olaanaa nageenyaa tokkos dhaadannoo Tiraampii duwwaa jechuun tuffataniiru. Gama biraatiin Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ergaa wal faallessuu dabarsaniiru. Tiraamp waraanicha xumuruuf akkasumas immoo yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu jechuun haasa'uu isaanii Ameerikaan to'annoo dhabaa jiraachuu ogeessonni akka ragaan taasiseera. Walitti bu'iinsi kun immoo torban lammaffaa kan qabate yoo ta'u immoo mallattoo tasgabbii hin agarsiifne kan qabudha. Qaamonni immoo lameen sochii waraanaa itti fufanii kan jiran ta'us gabaasni addunyaa ibsa daddabarsaa boba'aa irratti immoo kennu kamiyyuu irratti danqaa akka jiranis ibseeti jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota GMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffanne kana fakkaata hanga ammaa waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isiniin jecha GMN subscribe like share gochuudhaan immoo yaada qabdan kommentiirra nuu kaa'aa galgala gaarii qabaadhaa.